Atina Barum Sorma Jesus Christos Yomo Isuma Naka Abba Kanilma Kanapura Kullu Sadawa Katokotini Aman Amin Kabajom Tota Jalatam Tota or Doctor Tabidi to be notification La Fafi Bakatan Nagawa Kayusini Pava Yesu Akam Jurtu Akamiro Kanagisan Yanabara Hundu Galanisa Father Nagakundra Ega Guya Harakana Tutalam Kopi Kenyatin David Pitinandra Ega China Likanaratinis one tundum to Zidar Bakasundra subscribe go to Anen Agataki your profession in the Jati Gara Kopi Kenya Talam of Fight and Turinda Rakana Angaramat Murdofa Ega Mathuakayo Guyaka Arakana Akuma Torvader Tato Pake Seti Sinipi Seture Ammas White and Ratigati Gafita and Gati can harass Davisa Sinipan Davisa Jetura Gafina Nigafatami in Nitokofana Kazeda it ana Arsu Enutudanda Kanjadu Ega Tato Kopake Setika Walilla Leture it ane Ofike Sani put at Tanisa of David Anner Ergawa Ofike Sanity in Fudane Ergawaka Yoshini Kenne Ergawaka Yoshini Falati Kenawaka you ergate, Itana Kanamo Enu to Arsu Kaba Kanjuru, Gafi Gafatamichu, Euro Makana, Namoni Bakuma Garagarati Arsajuru, Namoni Bakuma Garagarati, Akafe Sanit Fayadamajuru, Erga hit Anni, Sarawaka you Kesa to Aka you Kenne, Enu to Arsu Kaba Kanjuru, Gafi Gafatamindra, Baby Samu, Olilla Lachula, Itan Arsukan Kabu, Lubakova Lachula, Itan Arsukan Dondo, Angolo Buma, Rekaban. Warra Wakayon Angolo Buma Isani Kenida Kusakana Kesati Isakana Walilla Lejetu Isakanas Angolo Buma Warrekavan Kofafi Wakayon Canadian Angolo Buma Warrahin Cabinet in a Yemam Warre Angolo Buma Hinkabnemo Lafumakani Fedi Satin Ango Isanitin Itana Yo Arson Malta Ukanjuru Metafa Kulkulu Kesati Walilla Lejetu Sera Lakofsa Bukuna Kuraja Sera Lakofsa Bukuna Kuraja Lakofsto Kurakane Anga Putami Turbatiga for Bisnu Metafa Kulkulu Kesati Sena of Paragana Jetu Sena Kulisi Mahalin Yojetani why Sena Musefi Euro Musen Villa La Para de Devi Sabes riding the Saturity Onka Salama Datanifi Averon Kanjadaman Musera Kisatura Maljerani Musera Kisani, Egati do BK Sabakaratiba Esteta, Via Ananifi, the Martin Single Tajete Via Sanakesa Novastet, Tagarun Galchine, Ofike Moluba of Gota, Aron Wajini, Nuti Arsa, Tanawaka, Arsun Dande, you seek over to Arsa, Sikopatu, Lubai, Sikopatu, Rajada Jadani, Musera Tika Turani. Yorokana Dubinguni, Gurawaka Yobragade, the Matafno Kulun Jetura, Matafakul Kuluraga, Dubisno, Isan Kun, Musedati Aronim Murmuda, Volgani Dufani, Isanin, Isin Amadu Biva Istani, well done, Gutuman, Worry will litcha case of the Sundinu Kulauda, Wakayo, Isan was ginger, Isingaru Malif, Walda Wakayo, Ratti, or look at Cabrujani, Musefa to the Chatran. Saba Kristana Malakul Kulumaka case Kanjaran, where will it take our manager and Hundisani you could pull louda, Isingar Wakan Sabakan to Biva is to Akanumani, Irratolo of Kakabruitana Arsen and Utilubo of Injetumale, Sankul Kulauda Jarani, Averoni Vidatan or Jadaman, Tonka on the Kuni, Musefi, Aron Ratika Wegalani Jetu. Musedio Kanagago at the Satin Lafatiga from me, Waka Yo Sagadu Egaleda, Waka Young Galatin that you got a Chegale. Can I Ratechuda? Musee Maljade Yomus Koraki worry that Isani, Buruakayo Warrakan, Isatan, Warrakulautan is in Agarchis, Namotasana of it imbus. Nama photos of Isati in Esa, Waraifi, worry it at Isatan, worry it at Isatan, Oda it and it from Kurata Costa de Musee. Malgode? Igati itana arsinu maler gejettani arsari esinu maler gejettani koda itan nechar ko mufratati kotai boru gana magafa jedun boru fula waqayyo duratti ibidda itti hammarradhaati itana itti naqa namni waqayyo fuwatu nama qullaa hinta
yaa ilmaan Leewii isin dubbii baay'iftaniittu jedhee Museen itti fufee Qooraahiin ammas yaa ilmaan Leewii dhagahaa jedhee itti dubbachuu eegalee jechuudha. Waaqayyo inni kan Israa'el isatti dhiyaatanii godoo isaa keessatti isaaf akka hojjettaniif waldaa dura dhaabbattanii isaaf akka hojjettaniif waldaa Israa'el keessa addaan isin baasuun isaa kun isa xumuraatiire yookiin immoo isinitti xennaateere. Inni isinii fi obboloota keessan ilmaan Leewii hunduma ofitti dhiyeessuun isa isinitti xinnaateere yookiis isin isuma irratti iyyuu hojii lubummaa fudhachuu barbaaddu jedhee Museen. Mana isaa keessa akka tajaajiltanii kan isin filate isinitti xinnaate ta'ammoo immoo deebitanii hojii lubummaa isa irratti fudhachuu barbaaddu jedhee Museen wakkasoo eegalee jechuudha. Kanaaf ati fi warri hidhata keetii wal geessanii Waaqayyo irratti ka'uu keessan malee Aroon kun eenyu irratti gungumtaree jedheeni. Egaa Waaqayyo irratti ka'uu keessan malee Aroon inni ati irratti gungumaa jirtu kun eenyudha akka ta'e hin beekne jedhee Museen. Ergasii Museen Daattanii fi Abeeroon ilmaan Eelii baattii ergee isaan waamsisee ni waamsisee jechuudha. Gaafa isaan waamsisu Daattanii fi Abeeroon kana waamsise Museen jechuudha. Isaan garuu lakkii nu hin dhufnu. Inni ati biyya aannanii fi dammaa baasu keessaa nu baaftee as lafa onaa keessatti nu ajjeesuudhaaf nu fidde sitti xinnaate moo ammas nu irratti mo'uu barbaaddeeree. Atoo biyya aannanii fi dammaa baasutti nu hin galchine. Maasidhaa fi iddoo dhaabaa waayinis dhaala gootee nuuf hin kennine. Jarri kun waa hin hubanne sitti fakkaatamoo lakkii nuti hin dhufnu jedhanii Abeeroonii fi Daattan Musee irratti qaaniidha. Egaa biyya aannanii fi dammaa keessaa nu baaste kan isaan jedhanii dubbatan biyya Gibxii keessaati jechuudha. Laala namni seenaa darbe gaafa dagatu waan inni ta'u suma raawwachuu dandeessu jechuudha. Achi keessaa nu baaste waa hin hubatan sinitti fakkaate jedhanii irratti ka'uu eegalan. Kana irratti Museen baay'ee aaree Waaqayyoon ati gara aarsaa isaanii ilaalin jedheen Waaqayyoodha. Ani harree tokkollee isaan irraa hin fudhan isaan keessaas nama tokkollee hin miine jedhe. Museen ergasii Qooriin boru atii fi warri hidhata keetii hundinuu Aroonis achitti Waaqayyo duratti argama. Namoonni kee hundinuu adduma addaan qodaa itti ixaana aarsan walitti qodaa 250 atis Aroon adduma addaan qodaa itti ixaana aarsan fudhadhaatii ixaana itti naqaatii fuula Waaqayyo duratti dhiyeessaa. Yommus isaan adduma addaan qodaa ixaanni itti aarfamu fudhatanii Waaqayyo duratti ni dhiyaatanii jedha. Kana keessatti jechuudha yeroo kana Waaqayyo fi Museen Aroonin ani battalatti akkan isaan fixuuf jedheen Waaqayyo nama hojii isaan godhan kana ilaale isaanis ixaana kana fuudhanii aarsuudhaaf gaafa dhiyeessan Waaqayyo Museetti dubbate. Ani amma battalatti Abeeroonii fi Daattanii fi hidhata isaanii warra ta'an osoo hin filatamin ixaana na aarsuudhaaf warra kaan warra isin irratti ka'uudhaaf jedhan kana battalatti isaan fixuufani waan ta'eef hundumti keessaniyyuu isaan irraatii fagaadhaa jedheen. Ani battalatti isaan fixuuf isaan warra walitti hidhatan kana irraa gargar bahaa. Musee fi Aroon garuu adda isaaniitiin lafatti gombifamanii iyyan. Yaa Waaqayyo gooftaa hafuura namaa hunduma namni tokkichi cubbuu yoo hojjete ati immoo guutummaa waldaatti dheekkamtaaree jedhanii Waaqayyoon gaafatan. Waaqayyo ergasii Museedhaan ati waldaatti dubbadhu godoo Qorii fi godoo Daattanii fi Abeeroo irraa fagaadhaa jedhiini jedhe. Warra ofii isaaniitii kennaa osoo hin qabaatin aarsuudhaaf jedhan kana saba kanatti dubbadhu irraa fagaatanii. Museenis ka'ee gara Daattanii fi Abeeroon dhaqe. Jaarsoliin Israa'elis isa duukaa dhaqan. Yommuu Museen waldaadhaan godoo namoota jalloota kanarraa fagaadhaa. Cubbuu isaanii hunduma akka hin bannetti cubbuu isaanii hundumaan akka hin bannetti irraa fagaadhaa jedheen. Waldaanis hundumti isaaniiyyuu warra Daattanii fi Abeeroon warra Musee irratti ka'an kanarraatii hin fagaatanii jechuudha. Jarreen kun du'a qajeeltoo hinduu yoo ta'e waanuma namoota irratti ga'utu isaan irra ga'a yoo ta'es egaa Waaqayyo nan ergine jedhee Museen. Jecha isaanii erga dhaga'uu dide jecha Musee erga dhaga'uu didaniin booddee egaa waan addaa akka isaan irratti raawwatamu ilaalaa deema. Waaqayyo wanta takkaa ta'ee hin beekne. Lafti afaan bantee isaan kana hundumaa fi waan isaan qaban hunduma wajjiniin yoo isaan liqimsuu baate Waaqayyoon nan ergine jedhee. Kana irratti egaa isaanis irraan fagaatanii gaafa irraa fagaatan egaati Macaafni qulqulluun akka nutti himutti lafti afaan bantee Daattanii fi Abeeroonii fi warreen hidhata isaanii ta'an hunduma isaanii lafti afaan bantee liqimsite jedha. Sababii maaliitiif? Sababii kennaa Waaqayyo isaan osoo hin kennin osoo hin waamamanii osoo hin ergamanii ixaana aarsuudhaaf Musee fi
warra waaqayyoof hojjetan tuffatan irraa kan ka'e waaqayyoon maal godhe qaawota kana nama abeeruu fi daattaniin lafti afaan bantee akka isaan liqimsitu taasiseera jechuudha. Kanaafiyyuu maal asirraa hubanna kennaa keenya malee waa gochuu akka hin dandeenye fi warra waaqayyoon file irratti ka'uun miidhaa hammamii akka qabu asirraatii hubachuun irra jiraata. Kanaafuu warreen qulqulloota irratti, ergamoota irratti, taabota irratti, fannoo irratti, ixaana irratti kaasan egaati aangoo malee hin danda'amu. Yoo barbaadan amantaa ishee dhugaatti as koottaati kennaa waaqayyoo irraa fudhadhaati itti tajaajilaa malee kennaa keessan malee akkasumaan lafaa kaasanii waan waaqayyootti hin bu'inaa jechuu barbaanna jechuudha. Gaafa isaan lafti isaan liqimsitu, gaafa lafti isaan liqimsitu Museen maal godhee Aroonii fi Museen ka'anii ixaana fudhatanii saba sana gidduu deemanii aarsanii jechuudha. Warra hafeef immoo waaqayyoon Musee fi Aroon ixaana waan aarsaniif iyyuu waaqayyoon immoo warra hafanii fi dhiifama isaanii godhee jedha. Kanaafidha egaa koronaan yeroo ka'e turetti abbootiin keenya ixaana fudhatanii saba gidduu deemanii waaqayyo dhiifama nuu godhe jedhanii kan isaan aarsaa turan. Musee irraa baratanii macaafa kana dubbisaa seera lakkoofsaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hanga 48tti gaafa dubbistan seenaa guutuu ni argattu jechuudha. Itti aansuudhaan macaafa kana irratti ammas macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 26 lakkoofsa 16 irraa kaasnee yoo dubbisnes ixaana kennaadhaan malee aarsuun akka hin danda'amne nu hubachiisa jechuudha. Aangoo lubootaatiin ala namni kamiyyuu aarsuu akka hin dandeenye. Innis akkas jedha. Uziyaan namni jedhamu mootiin tokko ni ture jedha. Akkuma amma mootiin biyya lafaa bulchan kanatti mootii biyya lafaati. Uziyaan namni jedhamu nama jabaa erga ta'e booddee of gurguddisee kufaatii ofitti fidee jedha. Namni gaafa kufaatii ofitti fiduu barbaadu ofumaa isaatii guddisuu barbaada jechuudha. Uziyaan namni jedhamu kunis of gurguddisee kufaatii ofitti fideedha macaafni qulqulluun. Inni ofumaa isaatii gara mana qulqullummaatti ol galee iddoo aarsaa isa ixaanni irratti aarfamu irratti aarsaa ixaanaa dhiyeessuu barbaadu isaatiin waaqayyo gooftaa isaa muufachiisee jedha. Fedhii isaatiin osoo aangoo lubummaa hin qabaatin, osoo kennaa hin qabaatin ixaana fudhatee mana qulqullummaatti ol galee bakka ixaanni itti aarfamutti aarsuu gaafa barbaadu waaqayyo itti muufatee aangoo isaa malee jechuudha. Yommus Azaariyaan lubichii fi luboonni waaqayyoo warri ija jabeeyyiin 80 isa duukaa illixanii jedha. Gaafa kana jechuudha. Gaafa inni ollitu wajjin lixan. Luboonni waaqayyo warri waaqayyoon isaan fedhe. Isaan Uzaayin mootichaan mormuudhaaf itti dhiyaatanii jedha. Egaa mormuu qabna. Namni kennaa isaa malee gaafa waa tokko hojjetu, gaafa mana waaqayyoo keessa seenee hojii isa inni ilaallanne raawwatu, nutis akkuma luboota kanaa ittiin mormuu qabna jechuudha. Ittiin mormuudhaaf itti dhiyaatanii jedha. Yaa Uzaayin luboota warra sanyii Aroon ta'aniiti. Warra hojii kanaaf addaan baafaman duwwaatu aarsaa ixaanaa waaqayyoof dhiyeessa malee aarsaa ixaanaa waaqayyoo dhiyeessuun siif hin ta'u jedhanii itti dubbatan luboota. Kuno macaafa qulqulluutu dubbachaa jira. Itti dubbatanii aarsaa ixaanaa lubootatu dhiyeessuu danda'a. Warra waaqayyoof addaan baafaman malee haati si aarsuun siif hin ta'u, aarsaa kana dhiyeessuun siif hin ta'u jedhanii. Waaqayyo gooftaa waan yakkite inni ulfina siif hin kennuuti. Iddoo qulqullaa kana keessaa bahi jedhan. Waaqayyoon gooftaa kee waan yakkite seera kee aangoo kee malee waan hin taanetti waan buuteef mana qulqullummaa kana keessaa bahi jedhan. Uziyaan immoo qodaa ixaana itti aarsan harkatti baatee ixaana aarsuuf otuu jedhu kana irratti isaan itti ni aareera. Maafan aarsuu dide maal rakkoo qaba yoon aarse jedhee deebi'ee lubootatti aaree jedhan immoo. Otuu inni isaan itti aaraa jiru mana qulqullummaa keessatti iddoo ixaana itti aarsan biratti ija lubootaa sana duratti dhukkubni lamxii adda isaa irratti bahee isa rukute jedha. Gaafa kana innis luboota gaafa kana Azaariyaan hangafni lubaa fi luboonni warri isa bira turan hundinuu gara mootichaa yommuu ilaalan kunoo adda mootichaa irratti dhukkuba lamxii akka bahe arganii ariitiidhaan gadi isa baasanii sababii waaqayyo isa rukutee fi inni achi keessaa bahuudhaaf ariifateedha laata. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 26 lakkoofsa 16 kaastanii hanga 20tti gaafa dubbistan seenaa kana. Irrukutame Uziyaan mootichi jechuudha. Aangoo isaa malee kennaa isaa malee mana qulqullummaa seenee ixaanaan aarsa gaafa jedhu waaqayyoon lamxiidhaan isa rukutee. Kanaafiyyuu kennaa lubootaa malee ixaana aarsuun hin danda'amu. Dhaga'uutu irra jiraata. Waaqayyoon gurratti hin dhageenyu hunda keenyaaf nuuf haa ba'u.
ittaan sodaan immoo egaa macaafa qulqulluu keessaa kakuu moofaa keessaa kennaa ofii malee aarsaa dhiyeessuun akka hin danda'amne hubanneerra gara kakuu haaraatti as seena jechuudha. Gara kakuu haaraatti gaafa as seenu wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa kaasnee gaafa dubbisnu bara Heroodsi biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala luboota biyyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture jedha. Amma immoo haati manaasaa sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhamti. Haati manaasaa sanyii lubootaa keessaa kan inni ishee fuudhe Elsaabeet jedhamti. Lachan isaanii abboommii gooftaa fi seera Waaqayyoo fuudha Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraachaa turan. Haa ta'u malee Elsaabeet dhala dhabduu waan taateef lachanuu immoo nyaara guuranii turanii dulloomanii turanii yeroon isaan irra darbee ture. Dabareen balbala isaatii geenyanis gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaan wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachuu isaaniitti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buunan gara mana qulqullummaatti ol galeedha. Yeroo sana yeroo aarsaa ixaanaa kanatti sabni baay'een alaa dhaabbatanii kadhatu turan. Yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni aarfamu gara mirgaatiin dhaabbatee Zakkaariyaas mul'ate. Amma Zakkaariyaas maal gochaa jira? Aarsaa ixaanaa. Eenyudhaaf? Waaqayyoo galata dhiyeessaa jira jechuudha. Zakkaariyaas osoo inni ixaana aarsaa jiru sabni immoo karaa alaa dhaabbatanii osoo isaan sirna qulqulleessaa qaddaasee dhaggeeffachaa jiranii kadhachaa osoo jiranii karaa mirgaatiin ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommuu isa argee na'ee sodaate. Ergamichi immoo itti dubbate yaa Zakkaariyaas hin sodaatin Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif ni deessi maqaa isaas Yohaannis jettee moggaasta. Ati guddaa hin gammaddaa dhalachuun isaas namoota baay'eetti hin gammachuudha. Inni guddaa hin ta'a daadhii waayinii yookiin dhugaatiin macheessu hundumaas matumaa hin dhugu garaa haadha isaatii jalqabee hafuura qulqulluudhaan kan guutame ni ta'a jedhee ergamaan Waaqayyoo maal godhe misiraachoo kanatti hime jechuudha. Osoo inni maal gochaa jiru? Osoo inni ixaana aarsaa jiru jechuudha. Dhugaatii ixaana aarsaa Waaqayyoon kadhachuun aangoo lubootaati. Fedhiinis kan isaan eeyyames kan isaan filates ixaanas kan eeyyame Waaqayyoodha. Waaqayyoodhaan malee homaa gochuu hin dandeenyu. Zakkaariyaasis osoo inni ixaana aarsaa jiru mana qulqullummaa keessa osoo jiru misiraachoon kun itti himame. Innis misiraachoo kana yeroodhaaf didullee misiraachoon kun raawwatee booddeerra garuu maal ta'e? Zakkaariyaas gammadee mucaa argatee nuufiyyuu ifa nuuf ta'e qulqulluu Yohaannis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hanga cuubutti kan ga'e namni qulqulluun akkasaa dubartoota irraa kan dhalate hin jiru jedhamee hanga macaafa qulqulluu keessaa dhugaa isaaf ba'amu nama gaheedha. Kanaafiyyuu ixaana aarsuun aangoo lubootaa malee gonkumayyuu akka hin danda'amne hundumti keessatti hojjetanii beekuu qabdu. Sirriitti baranneerra hubanneerra waa'een ixaanaa ammas hin dhumne kutaa sadaffaa fi xumuraatiin gaafii xumuraatiin walitti deebina. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Jabaadhaa subscribe gochuun dagatina. Gaafii waan isinitti kamiyyuu karaa toora bilbila keenyaatiin fayyadamtanii nu erguu ni dandeessu. Gaafii keessan hin deebisne isin biraan ga'uu hin dandeenya. Wasbaata lagdaati. Abri jabaatee hammaadhumaatee gammachuun galaa biyya ishee haarattee.